dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Hoogganoota TPLF duraanii dabalatee hoogganoota paartilee siyaasaa kanneen biroo hidhaadhaa gadhiisaman hoogganaa biyyattii sadarkaa adda addaa waliin mari'atamee waliigalteen erga ragaamee booda jechuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa beeksiseera. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu tuuta oduuf ibsa kennaniin akka hangi tokko dubbatanitti murtiin kun namoota dhuunfaa kan mootummaa keessa jiran tokko tokkoon kan murtaa'e miti jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmed namoota hidhamtoota ta'an beekamoo hidhaadhaa gadhiisuu isaanii galateeffataniiru. Haa ta'u malee hoogganoonni TPLF duraanii hidhaadhaa gadhiisamuun namoota siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiraniin mormiin isa dhaqqabee jira. Mootummaan dantaa biyyoolessaa waliin kan wal rukutu murtee kamiyyuu akka hin murteessine uummatichi akka hubatu obbo Laggasan gaafataniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Konkolaataa nagaa eegumsaa mootummaa gara buufata xayyaara Maqdishootti imalaa ture irratti balaa boombii of wareegaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbataniiru. Shofeerri taaksii haala isaa ijaan argan Adan Nuur akka jedhanitti dho'iinsa gurra duuchuu dhaga'uu isaaniif aara samiitti ol ka'uu arguu isaanii akkasumas biilsaaleef konkolaataan daandii irra turan manca'uu isaanii dubbatan. Dho'iinsa sanaan keenyan mana nyaataa naannoo jiruuf guutuun manaa diigamuuf reeffa namoota 5 argeeraa jechuudhaan namni ijaan argan kabiroon Osmaan Saalaa jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwate keellaa sakatta'aa akkaan eegamuuf daandii gara buufata xayyaaraatti geessu cinaatti. Ittaanaa kantiibaan Maqdishoo Alii Yaaree Alii akka jedhanitti ibsa itti dabalaa kennuu baatanis haleellaa har'aarraa ooluu isaanii dubbataniiru. Haleellaa sanarraa ooliin jira yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii mirkaneessuu nan danda'a gara booda ibsa itti dabalaa ni kenninaa jedhan Aliin. Maddeen mootummaatti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan sun qabeenyaa kaampanii nagaa eegumsa dhuunfaa yoo ta'u gareen ittiin deemaa turan eenyuun akka ta'an battalan ibsamne. Kanneen ijaan argan kabiroon akka jedhanitti konkolaataan tokkummaa mootummootaa karaa sana darbaa ture qiyyaafata haleellaa of wareegaas fakkaataa jedhan. Buursaan tajaajila ambulaansii Amiin jedhamu Abdulqaadir Adan akka jedhanitti gareen isaanii yoo xiqqaate reeffa namoota 8f kanneen miidhaan irra ga'e 9 deddeebisaa turan. Haleellaa sanaaf gareen Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuudhaan konkolaataa aangawoota mootummaa Somaaliyaaf kan alaa baatanii deeman irratti fuulleffachuu dubbate. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Maqdishoo keessa haleellaa sana balaaleffatee jira. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa shororkeessotaa kan Maqdishoo keessa cimsitee ni balaaleffatti jechuudhaan maatii namoota duraa miidhamaniif gadda nutti dhaga'ame ni ibsinaa jechuudhaan embasichi ergaa Tiwiitarii barreesseen beeksiseera. Haleellaa roobii har'aa kun kan dhaga'ame hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo biyyattii yeroon itti geggeessamu beeksisanii guyyaa tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaaf neetoon muddama daangaa Yukireeniif Raashaarraa jiru xiqqeessuu mala danda'amu irratti marii geggeessuuf roobii har'aa Biraasels keessatti wal arguuf jiru. Neetoon loltoonni Raashaa naannoo daangaatti walitti qabamuun nageenya Awurooppaa miidhaa jechuun morme. Raashaan gamasheen kan gamtaa biyyoota 30 qabu neetoon babal'achuu laalchisee wabii nageenyaa kan barbaaddu yoo ta'u biyyoonni daangaa ishee irra jiran kan akka Yukireen bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'uu ibsitee jirti. Neetootti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Juuliyaan Smith marii har'aa tuuta oduuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta. Walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu iftoominni jiraachuu to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudhaa jedhanii jiran. Smith Yuunaayitid Isteetsi michummaa isheen Yukireen waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan Raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa kanaaf michoonni neetoo weerara Raashaa itti dabalaa ittisuuf qopheedhaa jedhan. Raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e gura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya Kireemliiniif ibsinee jirraa jedhan Smith. Akka waltaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedha. Haleellaa Raashaan Yukireen keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofne jirra jedhaniiru. Walga'iin roobii har'aa dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsiif kan Awurooppaa kallattiidhaan aangawoota Raashaa waliin haala Yukireen waliin jiru laalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati. Dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaallee kamisa borii Viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. Roobii har'aa abunichi kaatolika Roomaa Poop Firaansis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessotaa hojiitti bobba'u yookaan
waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Firaansis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera. Dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abuunichi kun waasuu kanneessaadhaa jedhan. Jaarmiyaan hojjettootaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe baheen lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100 fi miliyoona 60 dabale. Jaarmichi jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii UNICEF waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti innaa weerarri COVID-19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabatee kan kana dura turetti gad deebi'ee jira jedha. Mootummoonni namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirra hanga ammaatti wanti dhaga'amee hin jiru. Gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaagaraa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolcheen qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa akka jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo. Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaagaraa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoofiin jedhanii of waaman kumaatamaan lakkaa'aman irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibseera. Muddee 16 hanga muddee 30 bara 2014tti naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota 876 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru. Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jechuudha. Torban lama keessatti qofa gareen shoror keessaa 876 ta'u tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamee jira jechuudha. Amma ammaatti erga rabsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shoror keessaa miseensotaa fi hidhattootni isaanii 2439 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni dhibbaan lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jira jechaadha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kan itti fudhatu ta'a jechaadha. Naannichatti carraaqqii nageenya eegsisuudhaaf taasifameen ijaarsa gaachana sirnaa jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisaniin dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan. Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni 312 ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechaadha. Kun ammas kan jajjabeeffamu. Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe Booranaa fi Baalee Bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsi taasisamaa akka jiru eeraniiru. Godinaalee Oromiyaa Boorana Baalee Bahaa gammoojjii Harargee lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan Baalee Bahaa keessatti 251,662 yoo ta'an Boorana keessatti 136 sababa hongee kanaan rakkoof saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechaadha. Boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala 125,608 deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u Baalee Bahaattis akkasuma midhaan kuntaala 23,050 deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jechaadha. Dhiyeessi bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. Godina Booranaatti boottee bishaan deddeebisan 38 bishaan deddeebisuu irratti argamu. Baalee Bahaa irratti akkasuma sababa hongeetiin hir'ina uumameen bootteen 14
hojiirratti argama kun gahaa miti jechaadha. Rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti. Nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argama. Nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii 344,904 dhiyeessinee jira jechaadha. Naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha. Kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanii kan ittiin jedhu hooggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf pireezidaant Joo Baayiden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufii qabaa jedhu. Mormitoonni isaanii Riippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. Seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti pireezidaant Baayiden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu. Filannoo pireezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan. Kibxata kaleessaa Atlaantaarraa akka dubbatan Baayiden seera lama filannoof lafa kaa'an. Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand. I will not yield. I will not. Dimookiraasii caalaa bulchiisa nam tokkoo qofaan gaggeeffamuu filannaa? Ifa moo gaaddidduu? Haqa qabaachuu moo haqa dhabuu? Isa kan filanna. Iddoon dhaabadhe nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu. Irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf dimookiraasii keenyaaf nan dhaabadha. Gaaffiin jiru jedhan Baayiden seenati Yuunaayitid Isteetsi eessa dhaabbatee jira akka jedhu. Waggaa darbee yoo xiqqaate kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi 19 seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa Brennan kan Yuunivarsiitii New York. Pireezidaant Baayiden seera sagalee kennuu kan bara 1965 ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan. Kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa to'achuu danda'uu qabaa jedhu Baayiden falmii dhiyeessaniin. Falmii isaanii kanas Joorjiyaa keessatti ka dhiyeessan yoo ta'u iddoon kun kutaalee hanga tokko kan Tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u ragaan argame garuu hin jiru. Bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan Tiraamp eega labsanii booda falmii hatattamaa tureen amajjii 6 bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. Kunis seera tumtoonni pireezidaant Baayiden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture. Garuu jedhan Jaan Frontier Institute American Enterprise irraa qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru. It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally, that would overrule the states. And there's lots of enthusiasm on the Democratic side. Ammallee jijjiirama hundee bal'aa qabu. Kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu. Kan kutaalee to'atu ta'uu qaba. Kanaafuu gama dimookiraatotaa haga tokko biraa fedhii hedduutu jira. Sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu. Hangi tokko immoo amajjii 6 haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase. Gama Riippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan seera kana morman. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine otoo hin taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu. It appears as if the majority leader is hell-bent to try to break the Senate. His argument is that somehow state legislatures across the country are busily... Hoogganaan sagalee yayyabaa seeneetii cabsuu yaaluudhaaf kan murate fakkaata. Falmiin inni dhiyeessu seera tumtoonni kutaalee akka guutummaa biyyattii namoonni sagalee kennuun rakkoo akkatti ta'u gochuudhaaf hojjetaa jiru ka jedhu. Kun Ameerikaa keessatti hojiirra oolu. Kanneen waa'ee mirga sagalee kennuuf qabsaa'an akka jedhanitti seera haaraa sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira.